ilmaan Oromoo qaqqaalii gaggaarii jirra jirtuu fayyaa keessanii hin jabaatanii baga jiraatanii jirtuu sabaal kheer isiniin jedha akkam bultan nagaa bultanii fayyaa keessanii lafti ganamaan isinii gigissaara akka bilchiginnaan farda simbirtuu bariin guuratte hirriba nu dhoorgite bilchiginnaan dheengadda Geetaachoo Raddaa hirriba nu dhoorgee bilchiginnaa kanatti gingilchee hargufee Abiyoot Kaasaayee urga gaafa Geetaachoo Raddaa gadi bayee dubbatuuti kaanseerii hin fayyine godhate kunoo ummata halkanii lafaa gadi yaasee jechuudha hiriira yaafatee hiriira faayidaa takka hin qabne jechuudha gadi yaafatee jechuudha Allahu akbar bilchiginnaan illee hirriba nu dhoorgite ka Allahu akbar hiriira hin fayyanne hiriira faayidaa hin qabne hiriira inuma yaati hiriira Geetaachoo Raddaa dhufee Laallibalaa godhe xaqqe godhe Laallibalaa balaadhumatti harcaasa Geetaachoo Raddaa Abiyoot Kaasaayee asii hiriira yaasa Geetaachoo Raddaa achi Laallibalaa laxxi godha Allahu akbar dhugama rabbii jechuudha illee adda bilchiginnaa dhuma ta'ee ol ka'e jechuudha jarri hirriba malee bulte farda qixixixixixixi godhanii jechuudha hiriira yaa'an hiriira maaliiti dhiiroo hiriira Abiyoot Kaasaayee du'e yaa'aa jirti natti fakkaata ummatattiin sagaxeen jechuudha rabiyyaa kiyyaa Abiyoo kiyyaa gadi yaati abbaan keessan isin haadha ilmaan sagaxee koottaa damee likkii keessan isinitti himaa bilchiginnaa hirraftu maalarrafa dhugaa rabbi maalarrafa maalitti rafa bilchiginnaa hirriba nu dhoorgite dheengadda Geetaachoo Raddaa daaraa nu godhee daaraa Abiyoot Kaasaayee godhee nu dileetti dabalee walitti mashaqaa kana nu godhee hirriba nu dhoorge adda bilchiginnaa hirriba nu dhoorgite ganamaan lafaa yaate hiriira Abiyoot Kaasaayee du'e yaa'aa jirti moo dhiiroo gadi raqa manaa gad harkisaa raqatti hiriiran bayina harree mana keessa ajjeeftanii saree mana keessa du'eetiin jedhe ajatti hiriira baya ummannummaan Itoophiyaa sanii maali ummanni reeffa janaasatti hiriira bahu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf takkaa Minilikii achi keessa gad harkisaa ekeraa qofatu masaraa san keessa ciisaa jira saree du'atu achi keessa harree du'atu achi keessa ciisaa jira malee bilchiginnaa dhageeffadha harree du'atu achi keessa ciisaa jira malee jiraan achi keessa hin jiru dhugaa rabbii jiratti hiriira baatanii du'atti hiriira baatanii dhugaa rabbii du'atti namni janaasaa ajatte akkami hiriira baa farda guurate fardarraa bu'aa ilmaan haadha jala dhufte fardarraa bu'aa fardi kani goonni keenyatti wareegame fardi seenaa qaba warroonni hadha farda yaabbatanii jechuudha finfinnee keessa garmaamaa jirtan sareedhaan Minilikiif hiriira yaate abboo janaasaa mana keessa dhiiftee reeffa du'aa saree harree du'aa mana keessa du'ee ajaa'uuf hiriira gadi yaatu jechuudha daaraa godha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kottaadha sheer hirribni hin jiru share bichaadha share ani bilchiginnaadha ana galchi baalage maaltu sitti galama ani nan jedhe warri bilchiginnaa hiriira ba'aa jirtan kuni dhiiroo rabbii jedhaatiiti advaanteejii keessan beekaa jirtanii maaliif hiriira bayaa jirtan bilchiginnaan mee nuti hiriira ba'aa jirta Oromiyaa yoo dhugama dhiira taatanii dhaqaa Tigiraayitti hiriira baya Oromiyaadhaan lolan qabdanii isintu Oromoo gane malee Oromoon ammoo isin hin ganne isintu Oromoo ganeetiin jedhe maaliif lafa Oromoo keessa hiriira baatan achi deemtaniitiin takka Gondaritti hiriiran baatanii takkaan ammoo jechuudha Tigiraay deemaa yoo dhugaan dhiira taatan jechuudha Tigiraay mee hiriira baa warri adda farda guurattanii warri hirriba malee kaabineef kaadireen jechuudha hirriba malee akkanatti bultanii halkan sa'a galgalarraa kaaftanii usuu deemtan fardallee kottee isaa miitanii jechuudha uduu deemtan jechuudha finfinnee seentan mee dhugamaan mee deemaati rabbii jedha haadha Geetaachoo Raddaa Gondariin jira dhaqamee Gondarii hiriira bayaamee Tigiraay hidhatanii hiriira ba'uu miti mee maali hiriira ba'aa jirtan Geetaachoo Raddaatii fi Dabretsawoon hiriira isin ba'aa jirtan kana sodaattee hudduu keessanii akka xiyyiitii laakkaa'aa jirtu isinirraa deebisti moo shargoodha bilchiginnaa biraan nagaa hudduu keessanii kan ammoo xiyyiitii tokko isinii laakkaa'aa jirtu bilchiginnaa hiriira isin baatan kana sodaatteetiin isinirraa wayyaanii hiriira isin ba'aa jirtan kana sodaatteetiin xiyyiitii isinii laakkaa'uu dhiisti mee hiriira faayidaa qabu eenyutti bayaa jirtan yaa bilchiginnaa dhageeffadha hiriira wayyaanetti kabaasee injifateetiin jedhe Jawwee Maammadi qofaadha akka sangoon akka arbaa uttaalatti hilleettiin fattaatee addaan dhootee jedhan isin akka Jawaari qeerroo falmachiisee
qeerroo falmachiiseeti wayyaanee maqaletti galchetti hiriira yaamne wayyaanee maqale galchina jettanii yaa'aa jirtanii baaliyaan dhiiroo wayyaanee jechuudha Dabratsiyooniif Geetaachoo Raddaa waraana Itoophiyaa san guutuu achitti fitti qototti gootanii mulluc gootanii jechuudha achitti ficcisiiftanii adda hiriira wayyaanee nu mo'achuu deemtanii ummata moonyi ummata mataa takka hin qabne ummata horii hiriirri nu hiriira dirqamaati hiriira dirqeen funyaan afaan qawweetiin akkanatti funyaa harkiftanii gadi yaaftanii yaa kaadira biltsiginnaa dhageeffadhaa ummata saree ummata akka harreetiin mana keessa du'ee ajaaye saree hantuuta isin hantuuta dhageeffadha hantuunni bakkuma itti qamadii midhaan tokko kuntaala kutuudhaaf jala seente achumatti duuti jechuudha isin hantuuta duutanii xirooftanii jirtan ajoochi mee eenyutti hiriira bayaa jirtan oromotu isin oromotti hiriira baa jirtanii oromoo yoo dhugaa isaa falmachuu mirga isaa falmachuuf gadi hiriira gadi bayeeyyuu afaan qawweetiin ol deebistan jechuudha adda ammoo jechuudha Geetaachoo Raddaa ammoo Finfinnee seene ka Finfinnee hiriira yaatan wanti kaanaachuu Gondar dhaqaati yooma dhugaan dhiira taatan mee Gondar hiriira baa mee dhaqa Laallibala mee dhaqa Laallibala hiriira bayaa mee dhugamaa yoo an dhiira ofiin jettan biltsiginnaan dhageeffadha mee warri adda hiriira yaatan kuni dhugamaa yoo dhiira taatan dhaqaati Laallibalatti ammoo jechuudha hiriira mee akkasitti bayaa mee hudduu keessanii isin zaqa Geetaachoo Raddaatiif Dabratsiyooni hiriira keessan kana sodaataa jirti uduu ardi waan ummata Itoophiyaa sabaaf sabalammii 86 achi keessa jiru hiriira gadi yaaftanii jarru wadi waalam duubatti deebaan jirtu nama duubatti isinii deebu isinitti hin fakkaatin nama hiriira isi ummata akkasii yaaftan kana sodaatee duubatti deebu isinitti hin fakkaatin jarri hiriirri isaan sodaattu hiriira miti sagalee Jawaar Mahaammadi sodaatti malee Oromoo hundi isin ka'ee isin waliin dhaabatee jechuudha sagaleen Jawaar Mahaammadi tokkitti yoo keessan jirre jarri xurii lafa buutetti isin ilaaltu xiyyiitii isinitti laakka'u malee tokkoon xiyyiitii isinitti huddeeluu malee jechuudha gantaa isinii gootee ittiin deebitu sagalee Jawaar Mahaammadi tokkicha leenca bookkisaasa osoo dhageette wayyaanee ofii isiitii akka isin amma ficcaan jissaa jirtan kana ficcaan jissitee maqalee deebiti isiniif gala warri hiriira akkana yaa'aa jirtan mee hiriirummaan keessan turgoo qaba hiriirummaan keessan kun hiikaa qaba hiikama hiriira keessanii kana wallaallee bar torbaan adhaas hiriiran baatan guyyaa lama sadii oltanii hiriira inuma baatan hiriira mee eenyutti bayaa jirtan ka itti baatan lafa Oromiyaa keessa mee lafa Oromoo keessatti hiriira bayaa jirtanii Tigraay ammallee isinis zaqazaqaa jirti waraana asiitti guurtan isiin achi mulluc waraana keessan simachuudhaaf nu qophiidha waraana keessan kaan ammoo jechuudha lal magaazina ol guurreetiin akka midhaanii magaazina ol guurree cumnee bira taa'uudha kaan ammoo qawweedhaan muxoxoxoxoxo akkas godhuudhaa fi qophiidha isiniin jedhaa jirti isin ammoo jechuudha asitti hiriira baatan hiriirri keessan kun maanaa hin qabu dhiiroo taa'a Abiyoot Kaasaayee duutee xirooftee ajooftee jirta hadaraa keessan kaabinee na hin rakkatina hin cinqamina taa'a uf cinqitanii jirtanii taa'a waggaa sadi guutuu uf cinqitanii jirtanii taa'am waa takka tana wanti isin fidaa jirtanii jiru ijibbaatallee ka iyyataa jirtanii ijibbaanni isin iyyataa jirtan kun eessaanillee isin hin gahu eessaanillee ka dhugaa qabu inuma irra aana ka dhugaa qabu inuma cabeen cabu kufee hin kufu mee hiriira dhakkana yaatan kun Oromiyaa jiitu kun hudduu keetii kaarotii galchi maal godhu kaarotii natti ergita konkaa qorqonda qoy hiriirri isin adda farda akkasi guurtaniiti halkaniini farda akkasi guurtanii hiriira Finfinnee keessatti dirree Finfinnee sanii wanna godhaa jirtanii hiriira maaliiti dhiiroo mee eenyutti bayaa jirtan nutti maa nama isi hiriirratti ba'aa jirtan abiyyi du'ee jira du'aa akkamitti deeggartan ummata moonyi ummata horii ummata mataan qabne dhiiroo maaliku ummanni sagaxeen ummanni dhugaa rabbii jechuudha dhakaan illee bargisee tokko dhakaan huncaba bar yoo rukuttee jette dhakaan huncaba kun maali ummanni horiin jaldeessi mililiki maa farka dhaa farda yaabbatee baa rabbii kiyya Abiyoot Kaasaayee ka du'e caalaa jechuudha Abiyoot Kaasaayee ka qabbarame caalaa kan xiraaye caalaa ummata sagaxee farda yaasaa deemu kana isin nama han dhibdanii isin nama garramtanii
ما nama hiriira keessanii wallaalle hiriira keessa maali mee eenyutti oromiyaa keessa eenyu lola isinitti ban mee eenyutu isin lolaa jira oromiyaa keessa namni isin lolaa jiru eenyutti hiriira baatame hiriirri keessan ufi inuma baatan hiikkaa takkan qabu hadaraa ba'aalla dhiisaa isin gaya dhiisaa kuftanii jirtani dhiisaa harka kennadha akkuma tiippellee harka isin kennachiifteetiin maqalee keessa isin yaafteetiin jette harka kennadha kaabineen ammoo jechuudha gootota qilinxoo keessa jiru qilinxoo keessa yaasaati ofii keessanii dirgimitti jedha qilinxootti carraan keessan baqachuudhaaf qilinxoo qofaa ta'ee jira kana hiriira ba'uu dhiiftanii usuu wallahi halkaniif guyyaa hiriira baatanii tiippellee fi wayyaanee ammallee nama uf duuba deequu miti qawwee isin laakka'u irraa uf duuban deebitu ummata afaan qofaa hujiin keessan asirra baatanii afaanuma zarrab qabii gannadhiis ka hiriira ba'ullee oromoon illee farda guurate daawun wayyaanee zarrab wayyaaneen biyya keenya fudhata biyyee abbaa keessanii nyaadhaa isin biyya maal qabdan haadharaa hojji biyyi Itoophiyaan Oromoo cabsitee Itoophiyaan hayyuu Oromoo nyaattee Itoophiyaan goota Oromoo hidhaa keessa keetteetiin Itoophiyaa taatu gaduma deebiti malee olin deebitu kana beeka utubaan Itoophiyaa Oromoo akka ta'e beeka salphattoota ummata addunyaa fi akiraallee salphate jechuun ummata biltsiginnaa kaabinee biltsiginnaa tana jechuudha ummata biltsiginnaa warra garaa qofa warra ammoo jechuudha gadi deebee hudduudha yaadu jechuun biltsiginnaadha jechuudha ummata garaa malee jechuudha karaa hin beenne ummata garaa itti nyaatu malee karaa itti deemu hin beenne jechuun biltsiginnaa jechuudha dhiisaa maalee osin gayaa khalaas hiriiruma nutti yaa'ina takka hujiidhaan agarsiisa abiyyasii hiriira gadi yaasa hiriirri sangaa harkaa guura harree harkaa guura hoole harreen illee tamililikiiti harreellee yoo fudhate homaatii miti harree harkaa fudhate harreellee fudhadhu harreen tabbaa keetiiti tamililikiiti re'ee harkaa guurata hoolaa harkaa guurata sangaa harkaa guurata ilmaan harkaa guurata kana keessaa wayyaanee warri sangaa fixe warri re'ee jiraa fixe warri hoolaa jiraa fixe dhaqeetu mataan barkake harkatti kenna maqalee deemee jechuudha wayyaanee harkumatti kenne hodhu jedhee harkumatti kenneetu mani isii jalaggan sangaan illee boolla inni dhaqeen argan re'een illee boolla harreen nyaata mudhiiroo harree mililikin nyaata dhugaa rabbi harreellee wanti guuraa turee fi nyaachuudhaa fi ummanni harree nyaata isin ummata nageeffadha isin ummata harree nyaatee qabsaa'u dhageeffadha yaa warra harreedhaan oromiyaa saame yaa warra harree naafxanyaa harree yaabbattee dhuftee oromiyaa saamte naafxanyaa warra harree nyaatee qabsaa'u kana Geetaachoo Raddaa daaraa godhee bira daakuu godhee wannoon booyyeedha daaraa godheetuma bira kuta warra harree nyaatee qabsaa'u dhugaa abiyyi barana godhee dhiiroo godhee harree ummata irraa guuree harree raayyaatti isa biyyaatii qale jechuudha ummata harree nyaatee qabsaa'u jechuun isin jechuudha biltsiginnaa dhageeffadha warra harree garatti guuree warra najisa karkarroo warra najisa nyaatee biyyaaf lolu jechuun akka keessanii kana loltanii illee galman geettanii karama kufaa jirtanii ufargaan jirtanii raayyaatti isa biyyaa ka harree nyaateetiin dhaqee maqalee lodhiseenee jedhe mulutti godheetiin Geetaachoo Raddaa likkitti galchee deebise adda hiriirri isin Finfinnee keessa yaatan maali mee maana hiriira keessanii maali muddamtanii ficcaan ofirra jissaa jirtan takka Oromotu kiiloo 4 seena takka ammoo wayyaanetu kiiloo 4 seena kana lamaan keessaa nyaadhaa dhugaa kana lamaan keessaa tokkoon dhabdan takka wayyaane takka Oromoodha ibbaan dhibbatti achi keessaa yaa'uun keessa yaa'u dhiisa ta'a baqadha karaa itti baddan bicha gondariin illee qabatee jira dhugaa rabbi Geetaachoo Raddaa fi Dabirtsoo gondariif Laallibalaallee balaa itti buusaa jirti eessuma baqattan Isaayyaas afa warqi jedhe guyyoo waaree Isaayyaas afa konfiin illee jechuudha si baqatee jira biyoot kaasaa eessuma baqattan mee bawalla itti baqattan qotadha amma ummata hiriira ummata beelay ummata jireenyi qaalayiinsi samii kan itti ol dhayeetiin waan garaa isaatittuu nyaatu dhabee beelayeetiin jedhe fardarra gootanii fardarraa kuffisuudhaaf hiriira gadi hiyyaasina afaan qawweetiin gadi hin baasinaati
ne boolle itti qotattan boolle itti galtan qofaa qotadhaa makaadireen biltsiginaa hundi keessanu boolle seentan qofaa qotadhaa malee ummata hiriira yaasina ummanni waan nyaatee dhuguu dhabee jira maal garaa isaa guuttatee hiriira sinii baye maraattuu karaa irra deemtu laallibala karaa irra deemu hunda laallibala qabatan jennaan laallibala balaatti buusaa Geetaachoo Raddaa jennaan ummat laallibala karaa irra barandaa irra bultu walitti guure kaadire kaabinee isaa garaadhaan tabitamte walitti guure hiriira nuu yaasa hiriira jette kana addunyaan qaata gurra isinirraa cufatte hiriira isin asirra baatanii addunyaan isin abiyyiin deeggaraa jira ummanni kun ka jettu haa jettuudhaaf na argaadhaaf fakkeessitoota ummata fakkii ummata suuraadhaan biyya bulchu fakkaattota jechuudha addunyaan garagaltee isin laalaan jirtu yaa ummata sagaxee yaa biltsiginna garagaltee hiriira ba'uu dhiiftee ardii Itoophiyaa sa'udu garagala baxxee kaatee deebitee gajjisitee kaatee usu ol kaatee addunyaan kaayyoo qabdu irraa hudhaa huutee si qabdirraa ufduuban deebitu Tigiraa yammo jechuudha hudhaa huutee sitti shiddaa jirtu kanarraa ufduuban deebitu Oromoon illee dudda sitti galeetiin jedhe kana deephee garaadhaan achi deephee si laalu Abiyoot Kaasaayee biltsiginnoochi dhageeffadhaa isii kana fudhadhaa liqimsaati ummata sadhee ummata foo harre'ee kokketti rakkateetiin jedhe ummata foo harre'ee nyaatu ani harree atta godhuuf guuraa biyyee jedha dhugaa rabbii dubbachuuf harree akkam godhuudhaaf harree guura jedha aadaa abbaa isaatitu harree fudhatee dhufe dhugaa qaba amma naa galte dubbiin abbaa isaatitu harreedhaan dhufe farda Oromoo hateetiin jechuudha hattuun jechuudha farda Oromoo hatee jedhe aadaa inni bakka abbaa isaa san qoroqoraa jira bakka abbaa isaa san soqaa jira harreellee guure ummata miskiinarraa ummata harree bishaan itti fe'ataniitiin jedhanii miskiin akka jaarkaanii duddatti baatuu fi harreellee harkaa guure aadaa inni abbaa isaatitu foo harree nyaataa guddatee Minilik jechuudha Abiyoot Kaasaayee jechuudha harree ofii ofitti guuree jechuudha garaa harree kana as godhee as nutti baasee ummata illee jechuudha waraana raayyaatti isa biyyaatti jedhee dhugaa rabbii harree garatti guuree maqaan itti erge achi deebite miila bakar waaree taate hundisiita achi deemte hundi daara jaartii dhumaa jika maalta makkaa dhufte achi buuteen isii dhabamte taa'ee achi yaa biltsiginnaa yoo maraatan akka keessa yoo laallibalaa ta'an laallibalaa qabatte jettan yoo laallibalaa ta'an yoo balaa isinitti buusan akka kana jechuudha yoo maraatan akka kana jechuudha ganaa qullaa hiriira yaatan uffattanii hiriira baatanii ganaa qullaa yaatan biyyattii san keessatti ganaa asii woboon isinitti qaraqaraa jira tokko asii wayyaaneen isinitti shiddaa jirti lama asii waa takka tana jechuudha Abiyoot Kaasaayee kiyya du'ee raqa ta'ee jira abbaa kee jala dhabama zaruu qallatee eentu dhabama si godha malee jechuudha an dhabama akkami abbaa koo jala ta'a abbaa kan keessi hawaamatu dhabama si godha malee akkami dhabama ta'uu fasirra bahe kanaaf jennaan biltsiginnaan duutanii saree xiraa taatanii jirtanii harree ummata harree xiroofte taatanii jirtanii amma kana booda hiriira nutti yaa'ina lafa Oromoo hin barbadeessina ummata barbadaa'e ummata saree ummata waan qabu waan gadi dhiisu wallaal maali ummanni kun rabbii jedhaatiiti rabbumaa jedha maali ummanni sareen akkana ummanni najibni akkana maali hiriira inni nu baan gaafni sin salphattan bargitanii gaafa Oromoo gantanii bar salphattoota ummata salphata hin milkoomne jettanii Oromoo gantanii salphinni keessan kunu akkana ta'aadha salphattanii saree taatan harre ummata harre hiriira gadi nu yaasa Geetaachoo Raddaa karaa hiriiraatiif gurri isaa cufaadha Oromoo ammoo hiriira isin dirqiidhaan mana irra deemtanii gadi yaaftan kana Oromoo achi garagalee ilaalaan jiru Oromoon illee daandii waboo qabatee fiigaa jira dhaggeeffadhaa yaa biltsiginnoochi ummata hiriira adda yaa'e kana ummata horii warri fedhiidha hiriira yaatan ummata wanta garaadhaan kaleessa garaa isin bitaa ture addaa biyyi qaala'insi ol saqqalee funyaan kanarra koree jira sumunii bakka fuudhee isinitti kennu hin qabu taa'a hadaraa keessan taa'a warri garaadhaan kaleessa bitamtaniitiin tama kaleessa nyaattan alhamdulillah jedha sifeeffadhaati amma balbala keessan cufadhaa taa'a abiyyi waan isinit kennu hin qabu
gadi baatanii hin baroodina akka sanga'a usaanurraa taa'u manni hiriira yaa jirtan laalli baloota karaa irraa guureetiini achi waliin haa iyyuu abiyoot kaasaayee jechuudha laalli balaa karaa irra cicciiftu jechuudha beestaali uffattee karaa irra cicciiftu karaadhaa guuree walii haa iyyuu kanaaf jenna hiriira Oromoon asii isinitti shiddaa jira isin ammoo jechuudha bilaashatti dhageeffadha bilaashatti dhugaa rabbi taabii isin hadhataaf dankanatu garaana nyaate yaa bichooka jedha bargarra dacha'ee uummata harree guurattanii iyyaatanii baali isin ubbata yaaqii ubbadhi maqaa tuulamaa baatee Finfinnee keessa jiru kun uummata saree yaa michooka abbaa keessanii sidaadha uummata sagaxe baali kuddiit yaaqii maqaa shawaa ijaatinaa uummata garaan guutame uummata saree fardi ka gootaati bari fardi isin hadhe yaammi nyoko fardi garra dacha'e yaammi chuqee jedha jaamaan ummati jallaagaan qofaan dhugaa rabbii gumaa gootaa baasuu dhiisee farda irratti yaammi choka yaaki mallee ko jedhe sagaxee qofa harree abiyyeetiif harree mililikki yaabbadhaa gadi bayaa malee farda keenya yaabbattanii gadi hin bayinaa ummanni yaammi nyoko jedhaa baatan ummata saree haasofnummaa isin haasoftanuu namaan galu ummata naafxanyoochi nifxaamochi maali ummanni akkana ummanni sareen hiriira jedha guyyaa rabbi kalaqe hunda hiriirum hojiidhaan agarsiisaa hiriira ba'uu dhiisaa hojiidhaan gannu agarsiisaa mee ijoollee ummata wuraayyaatti isa biyyaatti fiddanii Geetaachoo Raddaa muxuxxi godhee fixe taan ammoo waboon ammoo muxuxxi gootee fixaa jirti asii naafxanyaan zarraa biqaba ganna dhiisaa jetti achi yoo geettu ammoo harka kennattee jirti ejji wadee waalaa adu Geetaachoo Raddaa ammoo ejji wadee waalaa osoo jedhe ufii isaaniiti jechuudha ufii isaaniiti fuute ejji wadee waalaa gadi bu'ee jira ilaalaal qawween jechuudha rasaasa 100 meeqa waliini lafa gadi deebifte ejji wadee waalaa wayyaane abbaateen hojjette ilaal wayyaane gooftaa jettee jechuudha wayyaane mataa irratti baattee asirraa zarrappi jettan ka hiriira ba'ullee hiriiri keessan faayidaa bishaan dhadhaa ibidda bu'e ta'ee gala hiriirri keessanis hin waata akka faayidaa hin qabu waraanni keessanis jechuudha kun ammoo tambarkaki jennan tambarkaki jedhee harka wayyaanetti kennachuu kun ammoo muxuxuxutti godhee Geetaachoo Raddaatiif dabaru tsoon akkatti borcii baafte argitanii akka isaanitti borcii baafte argitanii inuma sanii dhufatti bilchiginna Geetaachoo Raddaatiif dabiro tsoon maaf hin furdanne jedha garaana nyaatti namichattiin sun maalumaaf hin furdanne jedha addaa isiin jechuudha kanaaf furdachuu didde dhiiga raayyaatti isa biyyaa dhiiga waraanaa kana muxuxuxutti godhuudhaaf akkasitteetti amma muxuxutti gootee borciin isaa kun waaguma mucaa kootii kana gaadhigwaa mucaan koollee dhalatu garaan dabiro tsoonii jechuudha as bayee jechuudha dhugaa rabbi dhugaa dubbachuudha achi fiddanii qeerroo Oromoo ummata miskiina ummata abbaan qabne ummata yatiima guurtanii achi fiddanii feccisiiftan hojiidhaan nutti agarsiifne harka kennattanii galtan mooyatamtanii galtan mi amma maal godhu hiriira nuu baatan hiriiraan mooyattanii uduu naafxanyaan uduu asirra bookkiftu kun amma laal Gonjamiif Gondariin qabatte amma ammoo hiriira isin dhootanii yaatan kana argiteeti wayyaaneen gara Finfinnee akkan dhumneef wallahi billaa jechuudha uduu wayyaanee Finfinnee seente dhukaasa wayyaaneen gisee tokko dhukaafteeni boolla buutan dhabamtan boolla buutan warra hiriira yaatan kunuunti jaalattanis jibbitanis dhageeffadha Oromoonis isinii rafee bulaan jiru waboonis isinii rafee bulaan jiru takka dhageeffadha waboo jala gajjilbiinfattanii ficcaa waboo dhuddanii bultan kaleessa ammoo dhageeffadha ficcaa wayyaanee ficcaan dabirtsooniitiif ficcaan Geetaachoo Raddaa dhugaa turtanii miti kaabineef kaadireeni oppiidiyoon dullattiin dhageeffadha adda ammoo dhageeffadha isinittan himna ficcaa waboo dhuddanii buluu qabdan ficcaa waboo akkanatti isin obaamne isin bulchina aangoo achirraa gadi isin fuunee isinii
qilinxa ol sinannee jechuudha nyaata dhugaatii keessan ficcaa woboo ta'uu qaba dhageeffadha kanaaf jettan kaadireef kaabineen abiyootii dhageeffadha wayyaanee ma isin nu bulchurra wayyaaneen kaleessa jawaar jechuudha maqaletti galche nu bulchuu filannaan akka kooti isin filadha maaliif Oromoon gaafa wayyaaneen achirra buute tokko ta'ee lafaa ka'ee falmata adda abiyyi kaabineef kaadiree Oromoo karatti qircitee hirtee maqaa Oromoo baattee jechuudha oppiidiyoon maqaa Oromoo baatteechi keessa seentee Oromoo karatti hirtee adda jechuudha maaliif Oromoo walii galtee dadhabe maaliif Oromoon garaadhaan bitame kaleessa qeerroon adda garaadhaan bitame warri adda yaa biyyi koo jedhee farda yaabbatee finfinnee laalee fiigaa jiru kuni kaleessa ammoo wayyaaneedhaa fi Doctor of maal jedha inni kan qorqondaan kun charging kiyya fuudhiidha yoomillee taanaanan charging fixoon nama chargii fixuu miti chargeriin kiyya fuul godhee dhufee jira chargerii sagaxee geeffadha qeerroon kun kaleessa warri adda farda yaabbattee yaa biyyi koo jedhaa yaa'aa jirtu kuni kaleessa wayyaaneedha bitamuu dadhabdee hin bitamnee jechuudha maaliif yoo jettan tokkummaa qaba Oromoon adda maqaa abiyyiitiin jechuudha Oromoon ganda waliree Oromooni kaleessa jechuudha ija keessa ka'ee waliin laalle jechuudha adda gandaadha ummanni Oromoo walitti ka'ee wal ceeggifataatiin diina ta'e akkana wallaalaa jira kana maaltu fide abiyyitu fide dhugaa rabbii kana maaltu fide kaabinee kaadiree abiyyi garaadhaan itti guuretu kana fide jechuudha abiyoot kaasa'ee jaalatus jibbis woboo jalatti bula woboo ficcaa woboo dhugee bula kaabineen kaleessa ficcaa wayyaanee dhugaa turtan ficcaa woboo dhuddanii bultan kareetti nyaadaa dhugaa zor jedha hiriira keessa achi garagalee namni ilaalan jiru Geetaachoo Raddaa giseesi asii hiriira yaatan yaa biyyi koo wayyaaneen nun bulchitu jettanii giseesi nasirra qaphaasaraa ooltan miidiyaa qofa ummata fakkeenya miidiyaa bichaa raggiseesi iyyitanii isi walakkaa geettee jirti yoona Gondariin keessa darbitee Goojjamiin keessa darbitee jechuudha kallattii isiitti fiigaa jirtu kallattii Finfinnee isin bira ga'uu geettee jirti kaa ofirra eeggataa hiriira iyyaa oola sagaxoochi ummata mataanii borkee jechuudha mataan duwwaa hiriira jettee hiriira nutti yaati guyyaa rabbi kalaqe hundi guyyaa rabbi kalaqe hiriirri keessan faayidaan qabu nurraa dabadhaa ta'a aangoo gallakkisa kana isinin jenne guyyaa rabbi kalaqe hunda hiriira nutti hin jedhinaati hiriirri keessan faayidaa takkan qabu maal bu'aa maal nu qaba hiriirri isin baa jirtan mee bu'aa amma isaa maali bar hiriira inuma yaatanii hiikkaa isaa wallaallenu hiikkaa qaba wanti hundi isaa hiikkaa qaba mee hiriirri kuni Oromoo fixuudhaaf hiriira baasaa jirtammo Oromoo fixuudhaaf hiriira ba'aa jiru moo wayyaanee balaaleffachuuf hiriira ba'aa jiru wayyaanee isin shiddaa jirti wayyaanee balaaleffattanii jechuudha wanti fiddan takkan jiru wayyaanee isin shiddaa jirti hiriira isin baatan kana wayyaaneen gantaa godhaan jirtu hajaa isii miti isin kaayyoo lolaatuuf qabdi malee nama adda isin akka kaleessa jawaari qeerroo hiriira yaaseetiin jechuudha fincila gadi yaaseetiin maqale galtee sodaattee maqale galtee sanii miti jarri adda jechuudha dhiiga isaaniititu dhangala'e dubartii isaaniititu gudeedame kaayyoodhaaf lolaa jirti malee garaadhaaf akka keessan lolaan jirtu bar garaadhaaf hiriira bayaan jirtu bar jarri garaadhaaf miti kaayyoodhaaf lolaa jirti bar saba isii kabachiiftee jiraachisuuf lolaa jirti isin garaa keessan kabajuudhaaf warra garaa kabajatuudhaaf lolaa jiru jechuudha warra garaa kabajatuudhaaf garaa guuttatee buluudhaaf hiriira yaa'aa jiru jechuun kaakka biltsiginnaa kana jechuudha ummata sagaxee ummata faayidaa takkan qabne qaata addunyaan akka dudda isinitti garagalte ija isinirraa deeffattee dudda isinitti deebite hubatuu dhabdan Oromoon ammoo qaata ammoo ija isinirraa cufatee dudda isinitti deebi hubatuu dhabdan sabaaf sabalammi biyyattiin sun qiyaamaa taatee jirti dhiiroo biyyattiin ammoo abidda taatee jirtiiti akka biyyattii abidda taatee abidda gootanii akkami hiriira baatan bitaa mirga waraan asii woboo waraanatti oofa Sumaalee fi Jibuutii Affaarii achi waraana walii oofaa jira wal zaqazaqaa jira tippellee asii zaqazaqaa jirti biyyattiinuu wanti Itoophiyaa jedhamtu sun ibidda keessa jirti mee maali hiriira bayaa jirtan isin mee maaliidhaaf hiriira yaa jirtan hiriirri keessanis faayidaa takkan qabu
namni hiriira keessanii aamiin jedhee sirra taqabbalu hin jiru. Namni abiyyi ammoo jechuudha. Abiyyi namni kun hundi abiyyi jaalataara jedhee addunyaan garagaltee isin laaltu hin jirtu. Addunyaan haqarra deemti. Akka keessan garaa irra deemtu jechuudha. Oromoon silaa dudda isinirraa galee jira. Qaata fuula isinirraa deeffatee dudda isin deebee jira. Kana fudhadha. Abdiyyee mucaa abiyooti. Konka deemi abiyyi walii harree nyaadhu raqa. Konka garaabicha harree nyaadhu deemiiti qorichi kee harreedha. Warra harree nyaatee iyyuu qofa. Kanaaf jennaan jechuudha. Bilaashatti hiriira jettanii miskiina. Qaala'insi nu samiitti ol galee waan qursiisaa nyaatuun dhabee rakkataa jiru gadi guurtanii hafarsitanii garaa isaa duwwaa gootanii manatti hin galchina manatti illee galu waan nyaatu hin qabu iyyuu miskiinni jechuudha. Eti safuu Oromoon qabdu salphataan akka keetii kana korkoraata duwwaa ummata wanna harree nyaatee guddate deemana jalaa baya maaltu si waamate qara maal godhuu bakka fardaa bakka gootaa maal godhuu dhuftan harriidhaan deemana bira harree waliin wididdirii qabbuun deemu raqa ummata xiraay ummata ajaa'ib waliin maaltu haasaa deemana bira deemana jala. Kanaaf nurraachuma dhaaba asirra baatanii warra miidiyaan fakkeessitoota miidiyaadhaan fakkeessitanii galtan malee hojiidhaan agarsiisaa jirtani. Mee warri naaftanya kaasirra qabaa ganna dhiisa jettanii hiriira qawwee guuratanii yaatan. Na wayyaanee bira yoo dhattan jechuudha dhadhaa ibidda bu'ee taatanii fuutanii qawweedhumatti kennaa jirtan. Hojiidhaan wanti si agarsiisaa jirtan hin jiru. Kanaaf yaa bilchiginoochi kufaatii keessa hiriira yaa'aa jirtanii iyyaa baroota badii keessan salphinni keessanii salphina isin qabatee akka salphata ufubattanii asirraa iyyaa jirtan adaraa nama arrabsinii kanuma uduu garanatti jaba mulookii taataaf eeggadha. Kana isinin jechuu barbaada akkasuma sifana san qaalii Oromoo urjii Oromoo jechuudha baga boontu ta'e nu boonsitee jirta baga gammaddee gammachuu guddaa qabna siin boonna baga ta'e taate baguma intala Oromoo ta'uun kan kee qofaanii lal dhiiroo onnee nutti hore onnee qaraa caalaa inuma nu dabale nadaajii guuttanne dhiiroo nadaajiin keenya inuma ol guute. Abo kana caala beekame addunyaa tanarratti jaalatame addunyaa tanarratti sadarkaa malee jechuudha tokkoffaa malee hin deeminati kana caala itti fuufi gootitti akka dhiiraa jechuudha xiiqoftuuti yaa baga gammaddee ijji bilchiginnaa sirratti hafarfamaa jirti ijji bilchiginnaa tas ilaalte aduu ganamaa haa taatu aduu ganamaa haa laaltu ijji bilchiginnaa tas ilaalte ammoo jechuudha. Ija biyyee daakuu daaraa laalte ija awwaara laalte rabbi sirraa haa godhu siifana sanii baga teenna taate baga intala Oromoo taate siin boonna boontuu teenna baga nu boonsite baguma intala Oromoo taate bicha intala Oromoo ta'uun kee bicha nu boonsa nu korsa baga teenna taate ammallee jabaadhu xiiqoftuu teenna kutattuu teenna murattuu teenna rabbiin humna kan kee humna sibiilaa siifaa godhu. Humna kan kee jechuudha humna dhuman qabne humna namni laalee humna keessiin dhoofne rabbiin humna ofiisitti haa kennu siin boonna ija bilchiginnaa gadi qabdee mataa Oromoo ol qabdee yoo saba biraatii fi lammii biraatiif illee fiiddee jettee Oromummaa kee calanqiisifattee Oromummaa kan kee qabatteeti Oromummaa kee oduu gadi hin dhiisini Oromummaa kan keetiin kooraa lammii biraatiif fiidde baga lammii biraatiif fiidde intala haati deette intala gootitti sanyii goota. Oromoo faristii qabattee deemte Itoophiyaa bagan feegin Itoophiyaan dhiiga Oromoo gadi dhuguu malee laal intala sanyii Jawaar jechuun intala sanyii gootaa jechuun intala sanyii Oromoo jechuun ishee akka siifan hasantana Jawaariin Aljazeeraan gaafa isa affeeru gaafii isa gaafate keessaa Jawaar Itoophiyaa duuba aansee Oromoo ufafoo aansee I am Oromoo faristii jedhe Oromoo faristiin takka siifan tan gaafa Oromoon bilisoomee Oromoon ammoo jechuudha bilisummaa argate tokko Oromoodhaaf hin fiigaa jette
gaafa oromoon bilisummaa argate oromoof hin fiiga ammoo Itoophiyaaf hin fiigu jette baga jette gootitti teena kutattuu haati dette ta akka tanteetii tana jechuudha maaliif yoo jenne Itoophiyaan goota oromoo dhuguu malee jabaa oromoo qilintoo keessa hidhuu malee hayyuu oromoo dhabamsiisuu dhabama godhuu malee oromoo achi gaccabsiteeti Itoophiyaan lummuxii takkitti luxuluxi godhaa deemuu malee jechuudha Itoophiyaan oromoo fayyadde takkan jiru Itoophiyaa oromoo cabsite malee oromoo fayyadde hin jiru biyya cabduudhaaf fiiguu irra biyya tortortuudhaaf oromoo hin taane maqaa oromoo baattee biyya oromoo fi hin taane fiiguu irra lammi biyya biraatti fiidde kabaja argachuu kan kee tuturra gaariidha baga teenna taate baga nu boonsite boonii jiraadhu yoomillee koorii jiraadhu yoomillee mataa ol nu qabdee mataa ol qabadhu jiraadhu bakka deemtu bakka geettu hundatti mataa ol qabadhu irra aanii injifannoon kan kee haa ta'u yoomillee taanan siifan hasanii sitti boonna sitti koorraa warroonni bilchiginaa jechuudha mataan keessan ganaa qarbii ilaala salphattoota ummata salphataa qarallee taanaan jechuudha ilaalami oromoo malee Itoophiyaan akka foolii Itoophiyummaa kan dhoofne asirratti hubadha oromooyyuu wanti oromoon keessan jirre akka hin bareenye asirratti hubadha kaleessallee kan oromoo Itoophiyaa addunyaa kanarratti beeksisaa ture oromoo ta'uu hin shakkina ilmaan oromoo atileetota oromoo ta'uu hin shakkina mi atileetii naafxanyoota keessa atileetii naafxanyaa keessa kan ammoo bayeetiin Itoophiyaa lummuxii isaanii addunyaa irra beeksise mee gadi nutti baasa yoo ilmaan oromoo ta'e malee wanti oromoo keessa hin jirre inuman bareedu Itoophiyaa oromootu utubee jira oromiyatu utubee jira yoo jennu ragaa waliin isiniin jenna mee laala Itoophiyaan akkatti salphatti akkatti addunyaa irratti barana gadi kufte akiraan keessanillee tanu warra addunyaa irratti salphate akiratti milkaa rabbi addunyaatti sin salphisee akiratti illee sinaa hoongessu mee laala akkatti barana salphattan mee atileetii qarallee atileetota jechuudha atileetota barana mee Itoophiyaa maqaa Itoophiyaa waamsisan mee nutti mul'isa gubattanii warri qiincoftanii jechuudha warri qiincoftanii gubattanii warri jettan kilooriksii irratti dabaladha achitti hoomachaa'ee walisinii dha'ee jechuudha walisinii qayyaxee daaraa isinaa godhu kilooriksii itti dhuga warri garaan cuggaarraan keessa isin qaaxxalame itti dabaladha kilooriksii itti dhuga laxi isinaa jedhee isinii qulqullaa'u kan isin guggubu sin isinii haa qulqullaa'u kilooriksii itti dhuga warri ammoo siifana sana akkamitti Itoophiyaadhaaf fiiguu dhabde lammii biyya biraatti fiidde jettanii gubattan kaabineen hirriba dhabde intala meeqaffaa baate yookiin meeqaffaa baate fuutanii jechuudha akkana hafarsitan jechuudha numatu mataa keessan gadi hafarse mitiima biyyi oromoo cabsitu eessatti milkoofti biyyi oromoo kuffiftu eessatti milkoofti jettanii yaaddan isin qara biyyi oromoo cabsiteetiini Itoophiyinnati qofa alaabaa lummuxii qofa akkana hafarsitu yoomillee milkoofteen jiraattu kana beekaa kana itti nyaadhaa dhugaa kanaaf Itoophiyaan oromoo malee addunyaa irratti akka hin beekamne dhibbaan dhibbatti shur godhaa cheek godhaa qabadha Itoophiyaan oromoo malee akka ammoo hin jiraanne riqichi biyyattii riqichi Itoophiyaa oromoo akka ta'e dildilli Itoophiyaa oromoo akka ta'e hubadha garuu oromoo cabsitanii abadan abidum jechuudha abadan abidumi inuma hin milkoomne alaabaan lummuxiin teessa inuma galmaan isiniin geettu oromoo cabsitanii alaabaan teessa lummuxiin inuma galmaan isiniin geettu alaabaan iman oromoo cabsitanii jechuudha immiyyee miliki inuma galmaan hin geettan oromoon du'ee lafarraa xirriqi yoo jedhe malee lubbuu oromoo jirtu oromoo jiru Itoophiyaan biyyattii san keessatti oromoo cabsitee inuma jiran wal caccabsaatuma jiraattan malee wal caccabsaa daaraa qixa daaraa wal godhaa jiraanna malee oromoo cabsitanii inuma Itoophiyaan mataarran baatu Itoophiyaan akka barana addunyaa irratti salphattee daaraa taate bish siifana san bish daaraa laxaxi goote daaraa qilleensi bonaa kaase sin goote ilaal dhiiroo akkamitti Itoophiyaan oromoodhaan wididdirii buuti dhiiroo naafxanyoochi balchiginnoochi Itoophiyaa akkamitti ammoo intala oromoo tokko wididdirii buuftan siifanii wididdirii buustanii dhiiroo kaleessa gaafa dheengadda
gaafa meetira 1500 isin mooyatamteetiin jette zarrabi jedhaa turtan. Siivan fiigichisan illee nama bira kuteetiin jechuudha meetira meeqatti meetira 200-300 gatee galu turte sala dhageeffadha. 1500 jettee laal meetira 10 kana dhabuun qabdu. Intala hajjuuti intala beektuudha waan ta'eef jechuudha. Carraa isinii laatte sanu carraa isinii dhiifte yaani addunyaan kun muluu ijatti qabaara waan ta'eef kana toluma isinii dhiifte malee beekaa isinii dhiifte malee namni meetira jechuudha 10,000 injifachuun dadhabin meetira 500 ammoo injifatama jettanii isin akkasii yaaddanii furfur gootanii gammaddan. Jedheen gadda isin ammoo asirraa u'u jettanii gammaddanii siifanii sadaffaa baate jettanii wanna jettan. Siifan kaleessa ammoo jakeessan qolololatti gootee jakeessan gadi isin deebiftee bilchiginaa asirraa nurraa galchite. Jiraadhu intala sanyii goota. Intala Oromoo jiraadhu naaftanyaa fi bilchiginaa afaan nurraa akkanatti qabdee cuggaarraa isaanii laattee afaan nurraa wut gootee nurraa ol deebifte jiraadhu abbo. Ammallee jiraadhu. Gaafa Oromoon bilisoomii ammoo Oromoodhaaf akka fiiddu abdii guddaa sirraa qabna jettee taatu jechuu beektuu koo. Gaafa Oromoon koo bilisoomii gaafa Oromoon kan koo abbaa biyyaa ta'ee kabajamee jaalatamee jedhee biyya kiyya fiigee addunyaa irratti beeksisa jettee isiin murattee jala murtee dubbattee jirti jechuudha. Kanaaf kana gatii ta'eef kana sila ta'eef bilchiginnooti Rabbi sabrii isinaa dhoggatu sabrii isinii haa kennu hin jennu ammallee Rabbi kana caalaa obsa isinaa dhoggatu warra obsan qabne. Kanaaf Oromoo hundi baga gammadanii baga gammanne hundi keessanuu baga gammanne siifan waliinii. Gammachuun isii gammachuu kenna injifannoon isii injifannoo kenna. Banne baga gammadanii isiniin jechuu barbaada. Kanaaf kaabinochi warri garaa jechuudha. Meena faarsi jedha maal abbaa keetii si faarsa. Warri bilchiginaa jechuudha. Ol deebaa amma balbala keessan cufadhaati boollatti galtan boollatti ufawwaaltan bicha qotadhaa asirra baatanii hin baroodinaa uummata iyyuu malee. Sila afaan kiyya kun damma jechuudha. Afaan koo damma xuuxatanii hin dhiibne sila afaan kee kun maalii jedha na arrabsuu barbaada moo maal jechuu isaati isaan nama arrabsu. Ana ammoo bilchiginaa gadi sii deebisa malee oduu sii hin deebisu kana beeki. Kanaafuu jennaan bilchiginnooti balbala keessan cufadhaa ol deebaa ta'a malee asirra baatanii asirraa zarrabbin jedhina. Boollatti seentan qofaa qotadhaa Geetaachoo Raddaa achirraa isin buusuu deemaa jira. Geetaachoo Raddaa Finfinnee ola seenuu deemaa jira. Uummata dhukaasa tokko yoo dhagaye bitittiin jedhee warra shanee uummanni dheeriidha beekun dhukaasa takkitti yoo dhagaye warra shanee ofuma isaatii daaraa wal godhee jechuudha. Daaraa wal godhee achi wal fixu jechuudha. Uummata ofii isaatii daaraa wal godhee dhukaasa takkittiin daaraa wal godhee wal fixee warra shanee ofii isaatii lubbuu wal baasu hiriira baatanii iyyina mana keessan cufadhaa ta'a. Woboonasi isinitti xaqaxaqaa jira. Raftanii boqonnaan argattanii an jedheeraa barilaa dhageeffadha. Amma wallaalumsa kootii takka dubbadheen ture dhugaa Rabbii dubbachuudha. Abiyoot Kaasaayeti biyyattiin Itoophiyaa inni takkitti qabatee deemu sun hamma woboon bosona keessa jiru hamma jechuudha. Lolli ammoo tippellee fi walirratti banan kun hamma jiru abaddan abidum jechuudha. Biyyattiin sun inuma nagaa hin argattu. Inuma nagaa argattee Abiyootis gammadee boqotee Zinnaashi waliin fata jedheen bula. Maali yoo jettan woboo bosona keessaa itti shiddu gaafa dhukaasa woboo dhagaye Abiyyi Zinnaashi hammatee ciisarullee Zinnaashi algaadumarraa darbatee algaa jala seena jechuudha. Dhageeffadha. Tippellee fakkii yoo ajajaa tokko ajjeeftetti jedhamee itti Abiyoot Kaasaayeti bilbilli xaqi jedhee bilbilamu
badee dhuftee zinnaashi matiyyarraa leena kuffisaatti jedhee algaa jala bada zinnaashi algaa gubbatti dhiisee ofii isaatti algaa jala seena jechuudha. Kanaaf jennaan Abiyoot Kaasaayee hara galfatee hin jiraatu. Waboo bosona keessa jiru hara galfatee hin jiraatu. Tiippellee fi achi itti shiddaa jirtu hara galfatee hin jiraatu. Qaatan jedhee dubbadhe. Abiyyi mooyadhe Abiyyi lola Tigiraay walitti banee jedhamiti. Gaamni ammoo jechuudha dhaggeeffadha. Gaamni an dubbadhe. Gaafni an Abiyooti diina Oromoo kaleessa dhugaa ture nuu qabdi jedhee maqaa Abiyoot Kaasaayee dha'u gaafa Dabirasooniif Geetaachoo Raddaa qabee jedhe. Dabirasooniin xiyye nama akkasiitiire kininiin gaalaati kininii xiyyiiti Geetaachoo Raddaa jechuudha dhugaa rabbii jechuudha. Inni kininii kaanseeriiti. Kinini madaanitii kaanseeriiti Geetaachoo Raddaatiif Dabirasoon marfee sukkaaraati. Geetaachoo Raddaa ammoo inni kinini kaanseeriiti jechuudha. Kanaaf jennaan jarri kun allaqee duuba deeman jiran Abiyoot Kaasaayee camandaa zinnaashi mafiillee gatee badaa jira. Abiyyi ummata hiriira yaasuu dhiisi zinnaashiin akkamitti fudhadhee baqadhaa jedhi kana qofaa yaadi yaandi kee kana qofaa ta'u kaabineef kaadireen kana qofaa yaadaa malee amma deebinee biyya hooggannaa isa eenyu bada jarana jaldeessi tokko haayiluu maalii ka jedhu suni tiippellee fi waliin marii goona malee Oromoo waliin marii hin goonu waja. Maali dhiiroo kaabineen waanuma qabdu waanuma dhiiftu wallaaltee yeroo akkana jettu. Maaltu Oromoo wakkalatee achisiin buuse Oromooni jaalattanis jibbitanis luka Oromoo jala gad deebitanii bultani. Bakka Oromoon keessa hin jirre bar nyaata sooqidda hin qabne bar buna sukkaara hin qabne ta'uu hubattanii bakka Oromoon keessa hin jirre. Akka mi'oomne hin beektanii bakka Oromoon keessa hin jirre. Yoo keessa hin jawwee fa'a Qilintoo keessa dhiiftaniitiin tiippelleef qofaa waliin tiippellee wanti sababbiin balaa kana isitti kaasee Jawaar fa Qilintoo keessaa baasaatti lolli ku irratti baname bar. Madarashaa maannashaan tiippellee fi sinitti himnuu warra ammoo tiippellee waliin mari'anna Oromoo waliin hin mari'annu jettan. Dhageeffadhaa naaftanyochi. Naaftanyaan dhageeffadhaa. Tiippelleef wanti hudduu keessanitti xiyyiitii laakkaa jirtu Jawaar Maammadi Qilintoo keessaa baasanu Jawaar Maammadi waliin mari'annaa jettee jennaanii bari ka isin kana diddanii jennaan kan gurshaa xiyyiitii isin gurshaa jirtu jechuudha. Gurshaa xiyyiitii ka isin gurshaa jirtu sababbiin maali? Jawaar Maammadi Qilintoo keessaa baasaa yoo marii ta'e isaan waliin mari'annaa jettee jennaan isin diddanii jennaan bar xiyyiitii isin laakkaa jirti. Waan biraati? Bakka Oromoon keessa hin jirre nyaata sooqidda hin qabne buna sukkaara hin qabne ta'uu hubadhaa. Ummata saree laqaa qaamochi. Kana taan Oromoon amma waa'ee ummata xiraa kana dubbadhee waa'ee ummata qulqulluu keessan fiduu waa Oromoollee itti deebi'ee yeroo biraa isin zatti godheen dubbadha. Dr. Maraaraan illee Minisootaa jira, Ameerikaa jira. Oromoo murtee tokko muratee gadi ba'uu qabam. Abiyyi kekke godhuu qabam. Na wayyaaneen asii lixi godhaa jirti. Isee wayyaaneen asii fiddee as geessitu Oromoon as qabee keessumaa kutuu qaba jechuudha. Lixi keessaa gochuu qaba Abiyoot Kaasaayee camandaa.